Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa kabajaniif jaalalli keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaagaa hojjechaa oduu kan isinitti mo'anuma sabaati. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan Taaddasaa Birruu waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa bobbaan Taaddasaa Birruu giddugaleessa Oromiyaa aanaa Cobitti fulbaana 17 bara 2021 lola waraana mootummaa waliin gaggeesseen waraana mootummaa irraa hedduu ajjeesuu gariin madeessuu beeksisee jira. Oduma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan Laggasaa Wagii Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa bakka adda Fooqii jedhamutti Liyyuu Haayilii Amaaraa kan daangaa ce'uun uummata Oromoo dararaa jiran irratti tarkaanfii fudhateen danuu ajjeesuu ifoomsee jira. Kanuma hordofee humna addaa Oromiyaa fi waraanni federaalaa birmannaa Liyyuu Haayilii Amaaraaf taasisaniin hangar guutee irraa ka'uun naannoo Abbaa Muusaa jedhamu buufatanii turuunis beekameera. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa ona garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhataa jiru beeksisaa jira. Oromiyaan sochii waraana bilisummaa Oromoon dhuunfatamaa kan jirtu ta'ee yeroo ammaa humna kanaan waraana mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu jiraattonni naannoo tarkaanfiin kun itti fudhatamuu fi hoggansi waraana bilisummaa Oromoo beeksisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin tarkaanfii fudhachaa jiru haa beeksisu iyyuu malee mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin tarkaanfii fudhadhe jechuu waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee waan jedhe hin qabu. Akka gabaasaaleen guyyaadhaa gara guyyaatti ba'an agarsiisanitti waraanni mootummaa lakkoofsan hedduu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamuu jiraachuu isaaniiti. Akka keessa beektonni tokko jechaa jiranitti mootummaan kun inni tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo ukkaamsaa jiruuf hamma mootummaan eegee olitti waraanni bilisummaa Oromoo waan jabaateef jedhu. Duratti mootummaa waraanni bilisummaa Oromoo eessayyuu hin geessu jedhee waan tuffateef amma immoo deebi'ee afaan ittiin tuffate sanaan tarkaanfii fudhatamaa jiru dubbachuu waan qaanfateef malee tarkaanfii waraana isaa irratti waraanni bilisummaa Oromoon fudhatamaa jiru salphaa ta'ee jennaan callisee miti jechuun yaada isaanii gabbisaa jiru. Gama biraatiin namoonni tokko akka jedhanitti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhachaa jiru haala mootummaa kan miidhaa jiraachuu isaa kan agarsiisu aanga'oonni mootummaa bilxiginnaa kanneen akka Taayyee Danda'aafaan guyyaa gara guyyaatti oduu shanee wal qabatu katabaa ooluu isaanitti jedhu. Yeroo ammaa waajjira badhaadhinaa Oromiyaa keessattis mata duree waltajjii garaagaraa maqaa shanee jedhuun dhuunfatamee jiraachuu agarsiiftuu sodaa waraana bilisummaa Oromoo ta'us xiinxaltu. Yeroo ammaa tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin waraannii fi poolisiin mootummaa amanamoo ta'an hedduun waan ajjeefamaniif akkasumas kanneen hafan immoo lola kaabatti guuramanii dhumaa waan jiraniif waajjiraaleen mootummaa gurguddoon milishoota uffata poolisii uffataniin eegamaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Oduu keenya itti aanuun kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaalee garaagaraa keessatti injifannoo maqaa jedhuun sirni burkutaa'ee kufuuf deemu mootummaan bilxiginnaa eega aduun lixxee qawwee samitti tumuun ilmaan namaa jeeqaa akka jiru hawaasni komii qabu madda nageenyatti hime. Waraanni guyyaa irraa baasa 40 irraa haga 50 gahu halkan irraa gara kaabaa deemu kun eega injifatamee eessa dhaqaa jira kan jedhu gaafiin uummataa yoo maraattan nu hin jeeqinaa jechuun hawaasi ergaa qabu dabarfatee jira. Gaafa fulbaana 16 bara 2021 hooggantoonni ABO mana hidhaa Galaan keessatti dararamaa turan 2 mana hidhaa irraa baafamuun achi buuteen isaanii dhabame. Hooggantoonni olaanoon ABO Jaal Mikaa'el Booranaa fi Jaal Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa Galaan keessaa baafamuun achi buuteen isaanii dhabaman. Hooggantoonni ABO Jaal Mikaa'el Booranii fi Jaal Kennasaa Ayyaanaa ajjeefamuu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa booda adoolessa 3 bara 2020 kan qabamanii hidhaman yoo ta'u manni murtii erga bilisaan isaan lakkisee baatiiwwan 6 oliif mana hidhaa qajeelcha poolisii Galaanitti hidhamaa kan turan yoo ta'u yeroo ammaa hooggantoonni ABO kunneen lamaan mana hidhaa sana keessaa dhabamsiifamuu
bakka geeffaman maatii fi jaallan isaanii dhabanii jiraachuun beekamee jira. Murni shiftaa fi abbaa irree Abiyyi hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa irraa baasee ajjeesuu fi dhabamsiisuu akkasumas kanneen manni murtii bilisaan lakkisee achi buutee isaanii dhoksuun dararaa jiraachuun waggoota lama as waan aadeffame ta'us ilmaan Oromoo kumoota lakkaayaman murna waraanaa ergamtuu Abiyyiin ajjeefamanii ammas ajjeefamaa jiru. Hooggantoonni olaanoon ABO fi qabsaa'onni gameeyyiin kunneen hanga ammaatti eessa geeffamanii fi maaliif akka baafaman wanti beekame hin jiru. Oduu maddeen alaa irraa arganneen COVID-19 baqattoota miidhaa jiraachuu UNHCR beeksise. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR baqattoonni fi namoonni dirqiidhaan jireenya isaanii irraa buqqa'an miliyoonota lakkaa'amaniif gargaarsi COVID-19 kennamuufi baannaan rakkinni cimaan baqattoota mudachuu akka danda'u ibseera. Akka gabaasaaleen garaagaraa mul'isanitti sadarkaa idil addunyaatti Iraaq, Sooriyaa, Suudaan kibbaa fi biyyoottan hedduu Afrikaa, Eeshiyaa, Laatiin Ameerikaa dabalatee bakkeewwan baqattootaa 10 ta'an keessatti rakkoo cimaatu mul'achaa jira. Rakkina COVID-19 baqattoota irratti geessisuu danda'u furuudhaaf baajata qabame doolaara miliyoona 900 fi miliyoona 24 keessaa UNHCR walakkaadhaa gadi qofa kenne. UNHCR keessatti itti gaafatamtuun kutaa nageenya hawaasaa Aan Baartoon akka jedhanitti amma ammaatti baqattoonni 100,000 vaayirasichaan yommuu qabaman baqattoonni 1,850 ta'an du'anii jiru. Dhukkubsachuuf du'uu irraa kan hafe sababa COVID-19 dinagdee addunyaa fi jireenya baqattootaa irratti rakkina uumeef baqattoonni nyaataa fi eegumsa fayyaatiif akkasumas barumsaaf waan kaffalan akka harkaa hin qabne UNHCR ibsuu isaatiif namoonni humnaan jireenya isaanii irraa buqqa'an namootaan addunyaa kana keessa jiraatan irraa harka tokko ta'uu isaanii gabaasni arganne ni ifoomsa. Sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa irra qoqqobbii jabaa dabarsite. Sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee mootummaan Ameerikaa qoqqobbii jabaa mootummaa Itoophiyaa irratti fulbaana 17 bara 2021 dabarsuu White House beeksise. Qoqqobbii jabaan kun kan darbe waraana kaaba biyyattiitiin walqabatee sarbama mirga namoomaa kanneen akka haleellaa saalaa ajjeechaa duguuggaa sanyii beelaa akka meeshaa waraanatti fayyadamuu fi kanneen kana fakkaatan maqaa waamuun ajaja kana irratti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden mallatteessanii jiru. Taateen kun kan raawwatame yeroo mootummaan Itoophiyaa xalaayaa adii waajjira adiif jechuun xalaayaalee miliyoona 5 dargaggoota miliyoona 5 Joo Baayideniif barreeffamuun rakkoo TPLF uummata Itoophiyaa irratti raawwachaa jiru beeksifna jechuun sochii irra jiranitti ta'uun beekamaadha. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo oduulee biyya keessa fi biyya alaa qindeessee kan isin biraan gahaa ture Anumar Sabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan faana ture Muyee Jallaadha. Oduun keenya har'aaf qabanne kana fakkaata. Qophiilee madda nageenyaa tanneen hafte waliin turtii gaarii.